Yooyaa akkam jirtan namni tokko eeyyama konkolaachisummaa baafachuuf maaltu isa barbaachisa? Jalqabarraa adeemsa akkamii deemuu qaba? Tokko inni kun lammaffaarratti adeemsa sana bira darbee karaa tiyoorii yeroo eegalu wantoota akkamii gochuu qaba? Tiyoorii bifa kamiin itti qophaa'uu qaba? Lammaffaadha. Inni sadaffaan tiyoorii erga itti qophaa'ee darbee booddee piraaktisii haala kamiin itti qophaa'uu qaba? Akkamitti hoofuu qaba? Sadaffaadha. Piraktisiidhaa fi piraaktisii ooficha erga fixee booddee qormaataaf akkamitti of qopheessuu qaba? Isa jedhuu fi kanneen biraa hundumayyuu waan ani keessa darbe tokko jedhee borirraa eegaluuf hin deema. Jalqabarraa giddugaleessarraa haala kanaaniin waan hin beeku isin biraan ga'uuf qophii kiyya xumuradheetiin jira. Kana gaafan jedhu warra reef eegaluufis TP ana fayyade kennaa fi warra tiyoorii dabarfatanii ooficharra jiraniifis immoo waan ani beeku irraa waan takka kennaafiitiin borirraa ka'eetiin eegalee murteessee jira. Kanaafiyyuu warri barumsa kana barbaadan, warri chaanaal kana guddisuu barbaadan, walirraa barana warri jettan YouTube channel kiyya subscribe naa godhaa. Asuma yoo profaayilii TikTok kiyyaa yoo tuqxan YouTube kiyya ni mul'ata. YouTube kiyya seenaatii subscribe naa godhaa. Waanuma hundarrattuu waan na fayyadee waan keessa darbe isin biraan ga'uuf qophiidha isin jechuu barbaada. Waa'ee eeyyama konkolaachisummaa qofarra leetu hin taane waan hin beekurraa waan cufarraayyuu tuqaatiin deemaa jechuudha. Galatooma yeroo guyyaa gaarii qabaadha. Ulfaadha. Chaanaal kiyya naaf guddisaa. Galatooma.